Akkam jirtu kabajamoo maatii chaanala Gadaa Cidii taatan hundi keessan iddoo jirtanis nageenyi keenya isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Guyyaa har'aa kanaas odeeffannoowwan jajjabaa garaagaraa isiniif qooduuf deebi'ee dhufeen jira. Hanga xumura sagantaa koona faana taasisaan afeerraa koo kan kabajaati. Odeeffannoo ani guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufe Jaafar Yuusuf dhimma Fayyisaa Leellisaa waa'ee isaa dubbachuun dhimma hooggantoota Oromoo akka Jawaar Mohaammed arrabsuun wal qabatee aarii isaa ibsateeti kan inni jirudha. Artisti Jaafar Yuusuf jechuudha. Artisti Jaafar Yuusuf aarii isaa kana akkamitti ibsate kan jedhu odeeffannoo bal'inaan viidiyoo kana keessatti kan isiniif qoodu ni ta'a. Akkasumallee chaanaalii artistii keenya jaallatamaa fi beekamaa gooticha keenya Hacaaluu Hundeessaa banameeti jira. Chaanaliin kun erga inni banamee torbee afuruun dura waa'ee chaanalii kana maalidha akkamitti argachuu dandeenya kan jettaniif Hacaaluu Hundeessaa sarchi yeroo goonu nuuf dhufa. Salphumatti yeroo albamiin Hacaaluu gadi dhiifamu akka itti argachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ni ta'a. Hanga xumura sagantaa kootti na faana taasisaa isiniin jedha. Odeeffannoo koo kana qooddadhaa isiniin jedha. Obbolaan chaanala keenya Gadaa HD'f haaraa taatan sabskiraayib godhuu nu hordofaa isiniin jedha. Akkasumallee hundumti keessan viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jabeessaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara sagantaa guyyaa har'aa qabadhee dhufetti isin dabarsa. Jalqaba irratti dhimma Jaafar Yuusuf fi Fayyisaa Leellisaa wal qabatee odeeffannoo isiniif kennu ni ta'a. Akkuma beektan Fayyisaa Leellisaa guyyaa kaleessaa sirbi Hacaaluu Hundeessaa gadi dhiifama jedhameen namoonni hedduun suuraa isaa gadi dhiisuu jalqaban. Namoonni hedduun piroofaayilii gochuutiin wal qabatee wanta jecha hamaa tokkoon gadi bahee ture. Jecha hamaa kana keessattis namoota baay'ee arrabsee namoota baay'ee qeeqeeti kan inni jiru. Achi keessaa namoonni qeeqame tokko artistii jaallatamaa fi beekamaa artistii keenya Jaafar Yuusuf dhimma barreeffama atileetii Fayyisaa Leellisaa barreesse kana keessatti qeeqamee ture yookiin arrabsameeti kan inni jirudha. Artistii Jaafar Yuusuf aarii isaa ibsatee wanta isa keessa jiru ibsateeti kan inni jiru. Odeeffannoo akka argannee jirrutti Jaafar Yuusuf dhimma isaa irratti dubbatame yookiin arrabsame kana bifa walalootiin inni dubbateeti kan inni jirudha. Jaafar Yuusuf kan inni jedhee walaloo isaa kana kan isiniif dubbisu ta'a. Kana himuun dura Fayyisaa Leellisaa maal jedhe arrabsee kan jedhu isinitti hima. Fayyisaa Leellisaa guyyaa kaleessaa barreeffama tokko barreesseeti kan inni jirudha. Walaloo Fayyisaa Leellisaa barreesse kana obsaan dhaggeeffadha. Gaafa ati lubbuun jirtu albeensitti fiiganii ati duudaan boo'ichaan lafa diiganii jiraataa keef aara galfii kees dhoorgatanii suuraa kee faayaaf godhatanii imimmaan sobaan lafa dhiqanii guddina kee jibbanii hinaafaa warra abidda sitti qabsiisanii warra gantuu jedhee sirba sitti baasan ati deemnaan ammoo sirba siif baasan fakkeenya akka warra Jaafar Yuusuf fa'aadha jedha Fayyisaan. Ergamtoonni jaraa kan biraa mucaa keenya hirriiba dhoowwatan jechuun Jaafar Yuusuf as keessatti baay'ee qeeqee baay'ee haleeleeti kan inni jirudha. Kana malees warra Hacaaluu ajjeesee kaan Maqaleetti duutee kaan Qaallitti buute jechuudhaan hooggantoota Oromoo akka Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed arrabseeti kan inni jirudha. Jaafar Yuusuf maal jedhee kan jedhu inni deebisee kan inni itti ofirraa qolate kun maal jedhee kan inni jedhu Jaafar Yuusuf walaloodhaan ibsateeti kan inni jirudha. Walaloo isaa kunis akkana jedhame obsaan dhaggeeffadha. Firooma keessa sobaa oduma keen tuffadhee naatu sinii beeka jettee nuratti hin tumin dibbee injiineriinuu dhukkubsataa hin fayyisu waan hin barbaanne hojjedhu waan gahee keetii hin laaqe waan hin beekne faayidaanis yoos immoo roominaan miila cabdaa guyyaa faayidaan kee dhume ati teessorraa of dhabda garuu kan an ajaa'ibu lukkuun mandara keessaa funaan tuuraammoo fi billaachaa anilleen hamilee isaa kamiin odeessitii waa'ee qeerransaa fi leencaa. Lukkuun mandara keessaa funaan tuuraammoo fi billaachaa anilleen hamilee kamiin odeessitii waa'ee qeerransaa fi leencaa. Qaallittiin balballi isaa sibiila bakka walgeetti dhiira jaalalaan malee leenca ogguruun eessa jira jechuudhaan walaloo baay'ee bareedaa ta'e kanaan deebii baay'ee quusaa deebiseefii jira. Deebii baay'ee gahaa ta'e Fayyisaa Leellisaa deebiseeti jira. Fayyisaa Leellisaa yeroo ammaa kanatti baay'ee dhimmi isaa kun sooshaal miidiyaa irraa deemaati kan inni jirudha. Wanta akka ilma Oromoo tokkotti irraa hin eeggamne dubbateeti jira. Fayyisaa Leellisaa yeroo Hacaaluu Hundee Jawaar fa'aa hidhamanii wanta tokko barreessee kana dura jechuudha. Yoon waa balleessee na gorsaa gosti koos lammii fi sabni koos inni isin jaaladha jechuun uummata Oromoo marasiifachuun dubbateeti ture. Garuu wantoota inni yeroo sana dubbataa ture araaraa fi tokkummaa jedhaa haa jiru malee yeroo ammaa kanatti warra Jawaar mana hidhaa yoo galee Jawaar ni baafanna yookiin Jawaar dhiiga keenya jechaa ture isa fa'aadha. Yeroo ammaa kanatti immoo warri si ajjeesee Qaallitti buute jedhee kan Hacaaluu ajjeese Jawaar Mohaammed fa'aadha jechaa jira namni kun. Haa ta'u malee akkasitti hubachuudhaan namoota baay'ee qeeqee namoota baay'ee arrabseeti kan inni jirudha. Akka poostii isaa kan waggaa tokkootii duraa yeroo Jawaariin baay'ee nan jaaladha jechaa ture mee poostii isaa kana isiniif dubbisaa na dhaggeeffadhaa isiniin jedha.
yaa warra koo yoon balleesse na gorsaa gosti koos lammiin koo sabni koos isinii jechaa ture. Dubbiin irraa abbichuu harkaa miliqxee jirti. Reeffa firoo fi sagal gangalachiisu jedha Oromoon. Kanaaf ijibbaata waliif haa goonu. Maaloo yoo gadda ta'uu alagaaf har'a cidha ta'ee jira. Harree dhiitee ilkaan waliin cabsitu akkuma jedhamu maatii tokko waan taaneef afaan jalaa wal bahuun hin oollu. Gaafa alagaan tuqxee ammoo waliif tumsuun keenya baramaadha. Abbichuun Jawaariin waliin lolanii eessayyuu hin gahan. Waan kana qabbaneessaa gaafa jawwiin jedhame waan biraa gochuu yoon dadhabee dhaqee wajjin hidhama kunis anaaf waan abbichuufis jedhee ture namni kun. Egaa kabajamoo maatii gadaachitii viidiyoon har'a isiniif qabadhee kana fakkaata. Viidiyoo kana akka jaallattan abdiin qaba. Like, share, subscribe godhuu hin dagatina. Guyyaa itti aanu viidiyoo isin jaallattan kan biraa kan dhimma kanaa wal qabatu isiniif deebi'a. Hanga xumura qophii hoona faana taasisuu keessaniif galatooma. Hanga viidiyoo biroo walitti deebi'u nagaan jiraadhaa. Lafa nagaa naaf oolaan isiniin jedha.